Oda hambaa yaadannoo injifannoo Aduwaadhaa kan waggaa afurii olii fi jaaramaatiin ture har'an tana eebbifamee ajandaa guddaa ta'eeti jira. Qondaalonni mootummaan biyyattii ni jira jedhaman hunda achirratti argamanii haga ababaa kaahuufiitti jechuudha. Kabajaniiti jiran mee maal fakkaata maqaa jeneraal lolchiisaa kanneenii keessa jechuudha. Hunda maqaa waliin seenaa waliin kaa'ameeti jira. Akkasuma Aduwaa kana kan duraan nutti leellisaatiin ture jechuudha. Warree Habashoota biratti ammoo hedduu takka balfamee hedduu takka qeeqamaati jira. Mee kanas waliin ilaallaa nuuf hagam faayidaa qaba maaliif faayidaan isaa kan jedhus yaada kiyyaallee isiniif hin qooda. Akkasuma gartee qeerroon Oromootis tokko tokko haala kanaan kan isaan ibsaatiin jiran jechuudha. Xurumbaa fuufaa jechuudha. Mee kanas waliin ilaalla. Akkasuma walgahii musliimoonni godinoota Oromiyaa hunda keessaa walgahan jechuudha. Aalimoonni akkasuma gartee beeytonni adda addaa qondaalota mootummaas dabalatee jechuudha. Sirna walgahii kana jechuudha galateeffannaadhaatii fi akkasuma nageenya kan jedhudha. Kanas mee waliin ilaalla. Akkasuma qondaalonni Ameerikaa gurguddoon Finfinnee galaati jiru. Kanas biyya akka tokko guraan isin buusan Abdurrabduu moobaayila biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Waa'ee qondaalota USA aanga'oota ministeerota haajaa alaa dabalatee akkasuma jiilli qondaalota Ameerikaa garagaraa kan of keessaa qabu akkasuma ergamaa gaanfa addaa ambaasaaddar Maayik Hamar kan yeroo garagaraatitti waa'ee nageenya Itoophiyaadhaatiif akkasuma waa'ee nageenya Oromiyaadhaatii fi Amaaraa irratti hojjetaatiin jiru jechuudha. Karaa Finfinneetti imalaatti jiru wiixataa Finfinnee ni seenu jedhameeti jira kana haajaan imala isaanii ammoo mariilee adda addaa mootummaa waliin godhuudhaaf akkasuma gartee walgahii gamtaan Afrikaadhaaf Finfinneetti taa'uudhaaf deemu irratti argamuudhaaf jedhameeti jira. Kuni waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Qondaalota USA kan haajaa alaa gurguddoo dabalatee jechuudha. Kan agartee akka waajjirri haajaa alaa kan Ameerikaadhaa ibsetti jechuudha. Kuni waan hedduu takka abdii namatti horuudha. Yeroo hundayyuu nuti kan gartee yaaddoo nutti ta'u jechuudha. Waa'ee nageenya yeroo hundayyuu kan nu yaaddeessu nuti kana waa'ee yoo hundaa'u ka ajandaa nuuf ta'uu qabu isa kana jechuudha. Nuti fakkeenyaaf nuti tolee jira bakka bareeda jiraatu dandeenya garuu ammayyuu lammiin teenya guyyaarraa guyyatti dhibba hedduudhaan wareegama kaffalaatiin jiran har'a oolee boru oolatu haala akkasiitiin sodaataatiin jiran har'a bulee boru bulaan sodaataa jiran jechuudha. Duuba qondaalonni Ameerikaa kunniin Finfinnee galuu fi wantoota adda addaa irratti waliin mari'atuudhaaf akkasuma gartee walgahii gamtaan Afrikaadhaa amma eegaluudhaaf deemu kanarratti argamuudhaaf akkasuma gartee qondaalota adda addaa dippiloomaatota adda addaa waliin mari'atuudhaaf jedhameeti jira. Kanaan wal qabatee kaakuni tari jechuun waa'ee nageenya irratti fakkeenyaaf hojjetaa gaanfa Afrikaa irratti hojjetaatiin kan ture Maayik Hamar fa'aadha kan keessatti argamu. Kuni waan hedduu takka namatti toluudha. Nuti yeroo hundayyuu jechuudha warra gartee lakkii akka an jedhe malee jedhusi warri humna qabu kan akka Ameerikaadha kan gartee doolaara isaaniitiin jiraattu akkasitti harka micciiranii yoo gara nageenyaatitti gartee waan kana kan nuuf mijeessan taate waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Kuni waan hedduu takka namatti toluudha isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee kan biraa konferansii guddicha nageenyaa fi galateeffannaa jedhu kan musliimoonni jimmatti taa'aatiin jiranidha. Har'a akkanatti oolee jechuudha. Torbaan kana keessa itti affeeramaati ture har'an tanaa haala kanaan wal gahamee godinoota Oromiyaa adda addaa keessa haala kanaan aalimoonni beeytonni qondaalota mootummaa kan federaalaa fi kan naannoo dabalatee kan irratti argaman jechuudha. Haala kanaan miidhagee nagahaan xumurameeti jira jechuudha. Istaadiyoomiin nyaq jedhee guutame achirratti haasawaa namoota adda addaa beektota akka Ustaaz Raayyaa fa'aatu godhe jechuudha. Walgahii kana ka nageenyaa fi galateeffannaa akkasuma gartee warra walqixxummaa amantiisitti akkasuma gartee mirga amantiisitti amanu akkasuma qabsoo hadhaawaa musliimoonni gartee koree fala barbaaduudhaatiin godhamaatiin ture gaafa wayyaanee jechuudha. Dimtsaachin sammaa kan jedhu kan hundi keessanuu beektan jechuudha. Kan musliimni gartee wareegama guddaa itti kafalee haga xiqqoo takka fakkeedhaa fi jijjiirama amma jedhamu kana keessa sirna gartee badhaadhinaa kana keessa hanga tokko musliimoonni bar ifa xiqqoo takka ka argatan jechuudha. Gaafiin guutuutti deebi'uu fi baatullee jechuudha. Gaafiin haga tokko kan musliimoota gara musliimoota kanaan ka deebi'e kan mul'atu kuni wareegama gartee musliimoonni itti kafalan mootummaan haala mijeessuun mootummaan gaafii san deebisuun akkuma jirutti ta'e jechuudha. Galateeffannaa har'an tana aarsaa gaafa duraa qabsoo gartee itti godhaa turan saniidhaaf deebisaa gartee haga amma argame kanarratti galateeffannaa kan jedhudha. Akkasuma gartee waa'ee nageenya biyya kanaa keessatti waa'ee nageenya irratti kan haasa'u Ustaaz Raayyaan godhan tokko fakkeenyaaf gabaabaan asirratti gallakkisii argeetiin ture. Kunis waa'ee nageenyaatiin wal qabataa hedduu takka waan nama gammachiisuudha. San qofaa miti beeytonni akkanatti yeroo walitti dhufanii fakkeenyaaf gaafa baaletti walitti dhufame san jechuun yeroo garagaraatti muhaadaraan adda addaa walgahiin adda addaa ni godhama. Garuu ammoo gurguddaan akkanaa kun kan gartee beeytota dhokatan qe'ee keessatti dhokatan beeytota sooshaal miidiyaatti beeynu gurguddaa kanarra iyyuu guddaa hedduudha kan lafatti dhokatan jechuudha. Warroota akkasii sanniin as baasa warra akkanaa kanneen harkiseeti as baasa hedduu takka namatti tola. warra jimmaatti sagaltoo muka akkasitti miidhagsanii nagahaan geggeessanii addaan galchan jechuudha. Hedduu takka kunis
waan hegeree kenna fuula duraatii fi osoo godina Oromiyaa hunda wanni akkanaa kun wal gahee hedduu takka waan namatti toludha. Ni godhan jenneetti illee abdan dhakaa gaafa gartee baaleetti taa'ame sun takka hin taa'amne jedhameeti hedduu dhaadheeffamaati ture kun warran tanallee jimmatti irra deebiidhaan nuuf godhameeti jira jechuudha. Kunis hedduu hawaasa musliimaa biratti gammachuu guddaa uumeeti jira jechuudha. Tole hayyee kadee fi har'an tana hedduu biyyattii biizii godhe kalirraayi wanni kun kaachuun huccuun irraa mulqamuu kan eegale irraa mulqaniitiin akka suuraan turee jira eegarraa mulqanii fakkeenyaaf hin jira nu agarsiisuu kan eegalanii kaleessarraa jechuudha. Sirna yaadannoo gootota injifannoo Adwaa. Wanni kun gaafa takkalaa uumaa san keessaadha kan inni eegale jechuudha. Dhagaan bu'uuraa kan inni kaahame akkuma dhufeen piroojeektii gurguddaa fakkeenyaaf abbichuun abbaa malaa eegale. Abbichuun abbaa malaa kaa'e keessaa kun isa tokko jechuudha. Lafa hektaara 5 irratti dhaabbatee jira waan siidaalee fi akkasuma gartee wantoonni yaadannoo hambaa gootota Adwaa kan jedhu kun jechuudha. Adwaa kana duraan fakkeenyaaf warra Habashootaati kan irra guddaa nutti leellisaatiin ture jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi haga baraariin dhufe kana jechuun achi duratti illee numa beekama jechuu kiyya bal'inaan gartee kan ammoo Adwaan kan Oromooti jedhame fakkeenyaaf wanti isaan haala kanaan godhanii mallaqa guddaa biiliyoona guddaa itti baasanii Finfinnee keessatti haala kanaan lafa kana gartee bakka duraan gartee qoshaashni irratti darbamu irratti dhaabne waan isaan jedhanidha beekee akkaataa itti jiramaatiin jirudha lafa san irra dhaabbateedha akkasuma gartee duraanii waan kallattii tokko qofaan kaa'ame akkasuma mirga injifannoo Itoophiyaa guutuu akkasuma mirga injifannoo gurraachota Afrikaati waan ta'eef walqixxummaadhaan kan gartee sabaa fi sablammootaa taa'amee akka kaahamuuf jedhameeti. Jiranaalota lolchiisaatiin turan 12 kompiitara na duran jiru dhiifama. Jiranaalota lolchiisaatiin turan 12 kana keessaa 9 Oromoodha jedhama. Akkasumatti seenaa isaanii waliin maqaan isaanii akkasitti kaahameeti jira. Akkasuma gartee hulaa 4 qaba. Bahaa dhihaa kaabaa fi kibbaan jechuudha. Hulaa gootota kana gartee kan kaabaan hinjifatan kan bahaan kibbaan akkasitti hinjifatan hunda isaanii akkasitti siidaadhaan kaahameeti jira. Har'an tana qondaalonni gurguddoon biyyattiin qabdu muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad dabalatee achirratti argamanii haala kanaan eebbisiisanii jiran jechuudha. Piroojeektiidhaan gurguddaa fakkeenyaaf haga gartee Dr. Abiy dhufee ijaaraman ka Adwaa qofaa miti. Gurguddaa keessaa isa tokko wanti kun jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf haga Abiy dhufee Finfinnee kana keessatti akkasuma paarkii laggeen adda addaa waan kana kun bal'inaan kan inni eebbifamaatiin jiru jechuun beelliyooti fuullee jechuu kiyya. Duuba sababaan inni isa kanaadha akkuma jenne walqixxummaa akkasuma hinjifannoo Itoophiyaa guutuu kan sabaa fi sablammootaati. Ammas Oromoon ammoo warri biraa keessattuu faarsee bulaan akkaataan isaan itti ibsataatiin jiran jechuudha warri kaabineen badhaadhinaa jechuudha. Seenaa duraan saamamne fakkeenyaaf Adwaan kan Habashoonni yookiin immoo kan ofii godhatanii warri kaabaa kun keessattuu isa akkasitti ibsataatiin turan amma immoo Oromoo ta'uu akkasitti gartee seenaa abbaadhaaf galchee kan jirudha. Akkasuma karaa warra mootummaatiinis kan sabaa fi sablammootaa jedhamee jechuudha. Dhugumatti illee yoo dhugaan Oromummaadhaan kan gara Oromummaatti kan deebi'amu taate waan kanatti bal'inaan namni hojjetaatiin ture haaceedha. Adwaa kana Adwaa jedhamu waan akka waan gartee fakkeenyaaf seenaa Adwaadha jedhamee ka gaafa dur waggaa hagasii gartee waggaa 120 maali sanii mitiyan har'an tana haaceen na dura dhufaan dhugaa dubbachuu fi namni gartee fakkeenyaaf achirratti sirba gootota kana seenaan kenna kaleessaa fi har'alee jechuudhaan akkasitti itti baaseetiin ture isaadha waan ta'eef jechuudha. Isaatu na dura dhufa. Duuba Adwaan haala kanaan akkanatti jechuudha seenaa yaadannoo gootota Adwaa jechuudhaan akkanatti godhanii jiran jechuudha. Warra Habashootaan ammoo seenaa saamamne seenaa Itoophiyaa irraa gartee gara gandaatitti gadi deebisan ka jedhulleen jira. Waan kana keessatti seenaan kun akka gartee seenaa gurraachota seenaa Itoophiyaanotaa ta'ee akka seenaadhaaf taa'uudhaaf gooneedha. Amma fakkeenyaaf warri waan kana hojjete warri biyya bulchaatiin jiru jechuudha kan isaan jedhan. Habashoonni asirratti fakkeenyaaf warri finxaaliyyoonni warri gartee faannoo deeggaru kun ammoo seenaa kana ni saamamne ka Itoophiyaanotaati akkamitti gartee kan Oromummaadhaa godhan ka jedhu hin saamamne ka jedhudha. Minilikiin balaaleffata seenaa kana ammoo kenna jechuun isaanii sirriimti kan jedhudha. Kan sabaa fi sablammootaa ta'uun dhuguma Itoophiyaa yeroo hundaayyuu kan sabaa fi sablammootaati. Ammoo akka nama tokkotti fakkeenyaaf amma faayidammaan as keessaa argame iyyuu maal dhugaadha akka Afrikaatitti biyya gartee adiidhaan hin gabroomi yoo jedhame waan nama wal haalchisuu miti akka Afrikaa guutuutti akkasiidhaatti kan isiin beekamtu. Ammoo as keessaa nuti akka sabaatitti maal fayyadamne yoo jenne suni waan biraati jechuudha. Kanarratti yeroo garagaraatitti illee ni dubbatama jechuudha. Oromoon Adwaan injifannoon Adwaatiin dura maal argate injifannoo Adwaa san booda hoo maal argate Adwaa kanarra maal argate ka jedhu dhugaadha keessatti wareegame amma as keessatti fakkeenyaaf siidaadhaan kanneen keessatti akkuma isin agartan kana haga uummataatitti jechuudha. Lola uummataa bakka tokkotti jumlaadhaan 200,000 fi meeqa jedha saraawitiin 200,000 fi wahii akkasitti itti zammate san illee haga fakkeessanii kaayan jiranaalota hooggantoota hunda isaa wal dura duubaan akkasitti kaa'aniiti jechuudha. Haga ababaa achi dhaqanii kaa'uutti akkasitti guutumatti jechuudha waan Adwaa jedhamu ka durii kitaabarraa dubbifamu
eebbifamu san guututti akkanatti siidaadhaan ijaaramee kaa'ame jechuudha. Mallaqa biliyoona guddaadhaan kan ijaaramedha. Lafa hektaara 5 irra kan dhaabbateedha siidammaan kun qofti jechuudha. As keessa immoo wanni tokkotti nan arge maali nama faayidaa isaa irraa naggada wanni kun fakkeenyaaf akka muuziyeemiititti ni daawwatama akkasuma galma guddaa akka Afrikaatitti kan jedhamutu jira kan gartee nama kuma lama ol kan qabatu jechuudha. Akkasuma gartee kan walgahii xiqqaadhaatiif godhamutu jira. Haga gartee kubbaa kaachoo as keessa taphatamutu jira. Iddoo bashannanaatu jira. Hoteelota wantoota garagaraatu jira jechuudha. Kuni hundi madda galiiti. Kana gara tokkoon biizinasa ta'uudhaan hubadhe. Kana kuni faayidaadha jedheetii yaada. Kara biraatiin ammallee waan kana kasabaa fi sablammootaa godhuun kara miidhaa isaatitti akkuma ittas deebiname. Kasabaa fi sablammootaa godhuunis waanuma sirriiti. Akka gartee faarsee bultoonni seenaa keenya oromeessine hinjifanne akkas ta'an jedhanii faarsan kan osoo hin taane kan sabaa fi sablammootaa kan dhugaadha dhugumatti gartee waan dhugaadha biyya san keessatti waan cubbuudhaan godhamellee nama ajjeesuu irratti illee akkasuma du'uu keessatti illee wanni hundi hatamee bar nama ajjeesuudhaa fi du'uu keessatti illee kaan fakkeenyaaf kan nama bira ajjeesan anatu du'e jedhameetiin kaan ammoo kan silaa gartee du'e illee lakkisii miti kan du'e ana jedhame haala akkasii seenaan adda addaa akkas hatameetiin biyya san keessa guutumatti jechuudha. Garuu karaaf wantoota akkanaa kanarratti gartee akkanatti qulqullummaadhaan lafa kaa'uun waanuma sirriiti jechuudha. Garuu karaa biraatiin ammoo qeerroon haala kanaan jechuudha xurumbaa qabataniitiin akkanatti jechuun warra faarsee bulaadhaa akkana muudii qabataati jiran jechuudha. Saaksii waan jedhamu tokko ni beekanii afaan warra magaalaa jechuudha. Akkanatti mul'isaatiin jiran jechuudha waan amma afuufamu kana jechuun hinjifannoo baramas kanallee akka misoomaatitti yookiin ammoo akka hinjifannoo wahii addaa wahiitti kan gartee kan leellisaatiin jiran dhugaadha mallaa guddaadha kan itti bahee. Dr. Abiy fakkeenyaaf haga amma dhufe kana waanuma akkanaa kana piroojeektiidhaan akkanaa kanaa fi waa'ee sarpiraayizii isaa qofa wanti bal'inaan nuti argaatiin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf torbaanuma kana keessa kaleessa na fakkaata gara Itoophiyaa kan deebite Tsahaayii jechuun xiyyaara Itoophiyaa jedhameetiin gaafa jalqabaa rifeensa Atsee Teediroosii kan gusichisan Atsee Teediroosii biyya alaarraa Xaaliyaan irraa galcha kan Xaaliyaan irraan fudhatame amma immoo xiyyaara Tsahaayii jedhamtu kan gartee Itoophiyaan tolchite Xaaliyaan irraa deebiseedha. Jechuun amma xiyyaarri tullaa lama shuuf nama feeteen deemtu seenaa hambaalee seenaa jedhameeti. Dhugaa hambaalee seenaa bakkatti deebisuun akkuma jirutti ta'ee biyyi teenya akkam keessa jirtidha amma hambama seenaa kana amma fakkeenyaaf naannummaan Oromiyaa kana keessaa naannoo Amaaraa kana keessaa naannoo adda addaa kana keessaa kan dhufeetiin har'a waan kanarratti argameetiin hirmaachuu hin dandeenye nageenyaadhaaf hin jiru dursa osoo kuni durse osoo nageenyi jiraate osoo gartee fakkeenyaaf walqixxummaan jiraate osoo ammayyuu gartee dimokiraasiin jiraate silaa boqonnaa fudhanneetumaan namni waa'ee hidhaa sodaatuudhaa fi du'aa sodaatuu irraa dabre akkasuma waa'ee nageenyaa bira dabre silaarran tana kanuma daawwatu hambaalee seenaa kan kaleessa saamame badaanis gaarnis kana jenne silaa daawwannaa jechuudha. Garuu akka san hin taane ammayyuu aayyoon Oromoo qeen Oromoo boo'icha keessa jirti waan ta'eef kuni hedduu fakkeenyaaf amma xiyyaarri alarraa gale kuni osoo haga hambaalee nama yaaddessu kana biyya keessaa waa'ee nageenyaa kan nama yaaddessu taate akkuma gartee namichi gaafa kaan yoo sangaa qaluu taate binnee qallaa yookiin naqalaati araara buusaa jedhe gaafa abaa'u san namichi gujii tokko jechuudha. Osoo dhuguma akkasii wareegama akkasii san kan kennamu taate karaan araaraallee karaan hin dhabamu jechuudha. Duba kanaafuu haala kanaan fakkeenyaaf waa'ee hambaalee seenaa irrattidha haga dhufe kana wanti inni hojjetaatiin ture kaan ammoo sarbiraayis badhaafama isaati jechuudha. Kanuma kan nuti argaatiin turre jechuudha. Anama fakkeenyaaf karaa aduwaa kanatti yoo kan as deebinu taate Oromoon aduwaa sanirraa itti dhume turaaf ta'e akkuma gartee gaafa lola Tigraay kan amma mudhiheenna kana akkasuma gaafa lola Eeltiraadha kan gaafa wayyaanee sanitti jechuudha. Garuu as keessaa maal argateedha gabrummaa achi durallee gabrummaa achi durallee gabrummaa jechuudha. Gara biraatiin ammoo hinjifannoo Atseewotaa kabajuudha. Hinjifannoo nugusootaa kabajuudha. Miidhaa isaan irratti godhan san ukkaamsuudha jedheetii yaada. Calii calanqoo harma muraa aanolee kan amma jennu kana nugusoota kanaadha jechuudha kan gartee haala san irratti hojjete. Achi durattillee akkasiin biyya cabsanii san boodallee Oromoon haaluma akkasii ture. Inumayyuu kitaaba tokko irratti hin dubbise waa'ee gaafa Xaaliyaan irratti kan beekan Oromoo tokko katabeedha kitaabni suni. Gaafa Xaaliyaaniin biyya san seenu Oromoodhaaf inumayyuu hedduu gammachuu hinjifannoo guddaadha ture. Gaafa sanitti Oromoon Xaaliyaaniin ofitti yaamtee dargaggoota Oromoo mooyaa adda addaa ogummaa adda addaa barsiiste. Ka gaafa duraa gartee akka bineensaa godhanii baadiyyaatti ari'an akkasitti gartee godhaatiin turan san ofitti qabdee ogummaa adda addaa akkatti waa ijaaran akkatti waa uuman barsiisaatiin turte. Akkatti garaaja hojjetan akkatti karaa tolchan akkatti waa ijaaran akkatti mana ijaaran kana hunda barsaatiin turte dargaggoo Oromoo as yaamtee ofitti qabdee garuu Oromoon yeroo gartee Adwaadha
jedhameetiin gartee xaaliyaaniin biyya keessa ari'amteetiin baatu san bakkuma uffita gartee gabrummaa gaallaadha jedhameetiin gartee akkasuma gartee baadiyaa jedhamee harreetiisiidha ati harreedha malee yookiin magaalaan toltu jedhamee itti qoosamaatiin ture nu gabbarichaanii ture san haala akkasiisan keessatti deebi'ee jedhama jechuun yeroo san keessatti numa Oromoodhaa fi xiqqashoo biliqii wayiidhaati ture kan jedhudha jechuun yoo gara faayidaa aduu achirraa maal arganne gara jechuutti akka sabaatitti yookaan as deemu taate garuu akka Afrikaatitti ammoo dhuguma seenaa hinjifannoo gurraachota nuti ofii keenya gaafsan dhugaadha faranjii gabru akka faranjiin biisanii gabroomsamne ari'amuyyuu gurraachi waluma gabroomsaatiin ture jechuudha habashootaan gabroomaatiin ture haga gartee ilmi namaa gabra ta'e alatti biyya biraatitti gurguramaatiin ture takka jechuudha mirgi amantiidhaan jiru wal gabroomsaatiin ture mirgi namummaadhaan jiru wal gabroomsaatiin ture jechuudha akka Oromoo qofatti miti jechuudha akka gabrummaa hamtuu warri adiinuu hin godhin caala walirratti godhaatiin ture jechuudha kanaafuu homaa wanni addaa hin jiru gara biraatiin hinjifannoo isaanii san ol qabuudha jedheeti yaadaan akka nama tokkootitti jechuudha maaliif wanni kun waggaa 1927 waan akkasiiti hinjifannoo waggaa 1927 dura gootota Oromoo jedhamee fakkeenyaaf Baalchaa Saafoo maali Saafoo Galgaloo fi Halkanoo fi Gaaddisa akkasiidha san kabajaa jira jechuudha wanni kaleessa gartee ajjeefame harma muraa wanni jedhamu sana osoo hin ta'in kana booda waa'ee hinjifannoo Oromoon boo'icha keessaa bahuu qaba sanni beektu mire boo'icha keessaa bahuu qaba jechuudha Oromoon amma booda maaliif maal boottaree fakkeenyaaf hinjifannoodha atu ilma yoo jechuun akkuma fakkeenyaaf kaleessa warri habashoota nuti duraan bilisummaa keessa turre gaafa wayyaanee kana gabrummaatti deebine waan jedhamu fakkeenyaaf gaafa wayyaanee kana gabrummaatti deebine duraan bilisummaa keessa turre akka duraan jedhu san amma Oromoon gara sitti tarkaanfatee jira jechuudha amma bilisummaa gartee dur amaarri gaafa duraa bilisummaa jala turre jedheetiin himataatiin ture sanam Oromoon harkaa fudhatee bilisummaa labsate jechuudha maaliif wareegama waggaa 127 gootota isaa kan Oromoodha akkasiin kabajaatiin jira maaliif bilisummaa isaati jechuudha kana booda boo'ichi hin jiru jechuudha yoo ta gaafa wayyaanee san waggaa 27 wayyaanee akkasana goote gaafa dargii san qaranii akkanaa keessa ture gootota akkanaatti ture gaafa Haile Sillaasee san gootota akkanaatti ture gaafa gartee Minilikiin kunoo akkanatti hinjifannoo akkana Adwaa irratti Saafoon keenya akkas godhee maali abbaan Baalchoo abbaa maaliidha akkas nuuf godhee jechuu malee boo'ichi hin jiru jechuudha kana booda kan meeka jechuun kanuma gara kaninoo hinjifannoo aatseewotaa kana labsuudha gara kanin ammoo seenaa gootota kanaati akkasitti maaliif waa'ee miidhaadhaatii fi seenaa gootonni kun miidhanii fi jechuun gootonni amma Adwaadhaa kan jedhamu kun waan isaan uummata isaanii miidhanii fi waan isaan gartee faayidaa isaan biyya saniif buusanii fi faayidaa isaan biyya kana miidhan hin agarre waa'ee gootota isaan gootummaa isaan gaafsan akkasitti tokkummaadhaan qolatanii biyya kana gabrummaa irraa hambisanii inumayyuu hinjifannoo Afrikaanotaa godhan akka waan gartee yeroo sanitti ayyoomuma biyya san keessatti yoomuma hinjifannoon yookiin ammoo gartee miidhaan uummataadhaa yoom dubbatamaadha kan gosoota malee bakka waa'ee nama tokko amma gaafa gartee fakkeenyaaf amma mallas ture mallas akka hinjifannoo akkasii godhe amma wayyaan illee mallas akkas goote waa'ee miidhaan biyya san uummata sanirra gahee hin beekamu amma gaafa biyya bu'elleen waa'ee rakkoon uummata kanarra gahee uummata sanirraan gahame akkas taame gaafa san keessatti uummanni akkas miidhame wanti jedhamu hin jiru hinjifannoo gartee abbichuu abbaa malaa ilma abbaa gadaa akkas ta'e jechuu malee jechuudha kanaafiidha wanni jennuuf malee waan biraati miti ammas komantii kana jalatti illee namoota faallaa adda addaa deeman jechuun wanni amma argaatiin jiru kanaadha ati seenaa gootota jettee kan waggaa 127 dura dhaabbatteetiin dhiichisaa akkasii sirbaa akkuma gartee kaleessa warra habashoota gaafa waggaa 27 ammoo wayyaanee naga barumsa achi dura bilisummaa akkanaa hinjifannoo akkanaa aandinnatii akkanaa cimina akkanaa jiranaalota akkanaa qaba jettee faarsa gaafa wayyaaneedha ammoo balaaleffattaa jechuudha. Akkas tahaa as deebitee ammoo lakkee hin gabroome yookiin mirga dimokiraasii barbaada ajjeechaan hidhaan irraa haa dhaabbatu hin ta'amtu jechuudha. Hinumayyuu maaliif kaleessa bilisummaa turte sana irrantana ilmi aatseewotaa sun as dhufee jechuudha raabbichuun abbaa malaa akkanatti waa'ee bilisummaa sanii nu agarsiisaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaadha. Duuba karaa sanii yoo kan fudhannu taate ammoo hinjifannoo aatseewotaa kabajaa jira jechuudha gara tokkoon Adwaa yeroo jennu hinjifannoo aatseewotaa kabajaa jira jechuudha. Fedhu Oromootaa, fedhu Amaarataa, fedhu Tigreetaa abbaa barbaadee haa ta'u bortee nama nyaataadha. Sirni gabromsaadha aatseen aatseedha jechuudha abbaa barbaadeyyuu haa ta'u duuba abbichuun abbaa malaa kunis agar dhufee sirna aatseewotaa kana bishaan obaasuudhaan haga rifeensa mataarraa xiyyaara Itoophiyaa Tsahaay jedhee kun kan gartee fakkeenyaaf Haile Sillaaseen maqaa ilmoo isaatiin moggaafate jedhama xiyyaara Tsahaay jedhamtu tana jechuudha yeroo gartee aangoo qabatetti rifeensa akkasti kabajee gonfoo isaa faa jedhamee maalinni koofiyaa isaa faa jedhamee rifeensa jedhamee kun amma xiyyaara kanas jedhamee xiyyaara Itoophiyaan tolchite Tsahaay jedhamee kan ilma nugusicha Haile Sillaaseetiin moggaafame san hunda akkasti deebisee kaleessa biyyatti deebite kan jedhamu argaatiin ture fuula Facebook isaaniirratti maxxansanii turan jechuudha. Jechuun waa'ee sirna hambaalee kabajuun waa'ee sirna hambaaleedhaa biyyatti deebisuun akka biyyaatitti bareedaadha fakkeenyaaf waa'ee sirna hambaalee kanarratti fakkeenyaaf Madura Jawhar jedhee ture.
Gaaroominaa fi miidhaan isaallee wal bira kaahamuudha. Yoo san hin taane akka injifannoon qofti yoo kaleellifamu taate akkasuma gartee miidhaan gadaannisa isaan godhametu as jira waan ta'eef sirrii miti kan jedhu dubbatee ture jechuudha. Kanaafidha kan jennuuf hambaalee biyyatti deebisuun akkuma jiru ta'ee shurrubbaadhaa fi gartee rifeensa isaatii fi maalii fakkeenyaaf amma Adwaa kana keessatti waan gaafsan lolamee meeshaalee lolaa hunda dabalatee jechuudha kan isaan godhani. Walumaa galatti haga Abiyyi dhufee waa'ee sirna nugusoota kana bishaan obaasuudha jechuudha. Kanaanidha kan inni ittiin beekamu jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo sarpiraayizii isaa jechuudha. Badhaasa isaa Noobeelarraa haga gartee meedaaliyaa qamadii gara biyya alaatti erguudhaatiin haga gahuutitti isiniin jechuu barbaadeeti. Kana biraatiin akkuma amma jenne kana seenaa gurraachotaati homaa waan bareeda sanirraa falmii hin qabnu jechuudha. Kanaafuu Oromoon ammoo akkasti gartee bifa lamaanii kan inni ilaalaatiin jiru waa'een Adwaadha gara tokkoon ana homaa nan ilaallatu gaafa sanitti sirna nugusoota eeguudhaaf warri wareegame sanillee maqaan Oromoodha ta'anillee jechuudha fakkeenyaaf gaafattoo dhiyoodha jiranaalota koroneelota gootota meeqatu wareegame gaafa amma lola Tigraay kana jiru lola obboloo amma gartee araaramanii waa'ee sanii hin kaamu malee bar silaarra akkanumatti faarfama jechuudha gootota achirratti wareegaman kan akkanaa akkasii jedhamee silaarra halkanii guyyaa jechuudha akkasii leellifama ture garuu amma araaramaniiti tokko ta'anii akkasii gartee waliin waan jiraniifidha jechuudha akkasuma gartee gaafa eeltiraallee akkasumatti ture jechuudha innaa gaafa san akkasumatti sirnuma sanii fi kan godhamellee jechuudha kan garteen akkasitti itti akaahamellee sirnuma sanii fi ummata adiidha kalaraan bifaan adda ta'uun haa ta'u malee akkasumatti gurraachaan gabroonfamne mirgi amantiidhaan mulqame mirgi namummaadhaan mulqame mirgi sabummaadhaan mulqame akkasitti inuma gaafa xaalaan sanitti akkas akka hafuura baafannaa ture jechuudha akka saba keenyaatitti akka seenaa irraa dubbifnetti illee kanaadha jechuudha kan nuti hubanne hundaafiyyuu duuba waa'een gootota Adwaadhaa yookiin ammoo gartee hinjifannoo Adwaadhaa kan gartee waggaa 100 fi meeqa 27 dura gara biraatiin amma yaadannoo Adwaa kunillee laalama akkaataa isaan itti walitti karoorfatan fakkeenyaaf waan kun waggaa 4 olii fi kan inni ijaaramaatiin jiru amma eebba isaa kanarratti kana booda baatii 2 booda 3 hafa fakkeenyaaf waa'een Adwaadhaa kun jechuudha. Baatii 3 moo baatii 4 baatii 2 moo baatii 3 waan akkasitti Febraarii natti fakkaata yaadannoon Adwaadhaa kun amma kan godhamu jechuudha Finfinnee keessatti gaafsan kan lafa sochoofameetii dhufama yeroo san irratti illee amma kunoo yaadannoo kanaan jechuudha kan inni godhamu jiranaalota gaafa san lolan keessaa namni 9 Oromoodha 10 takka san keessaa 12 moo 10 takka san keessaa 9 Oromoodha jedhamudha. Haala kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Akkasuma gartee yaa'ii gamtaa Afrikaa kanarratti illee hinjifannoo goototaa jedhameetti haala kanaan mul'ifama. Jechuun wal sinfiifame amma waa'een akkuma jenne kan ijaarsi sarpiraayiziidhaatii fi ijaarsi nugusootatti bishaan obaasuu reeffa isaanii bishaan obaasuu akkuma ababaa kaaniif kanaatitti bal'inaan jechuudha kan deemamaatiin jiru. Karaa biraatiin ammoo hinjifannoo biyyi keenya akka waan gartee ijaaramte yeroo takka Jarman keessatti maaliin dubbise miidiyaa tokkorraa Jarman fooqii tokko karaan itti qajeelee jedhama waa'ee hambaa seenaa akkuma jiramu kan akkuma kan maka biyya keenya kana kan waggaa dheeraa qabudha waggaa dheeraa ka keenya kana caala dheeraati karaan itti qajeelee pilaanni ka haaroma magaalaa keessa itti qajeellaadhaan akkasumatti maashina akkasumatti gartee fooqii san akkuma inni jirutti fooqummaa isaa saniin fuudhee bakka biraa akkasirraa osoo hin sochoofamin osoo hin tuqamin akkasiin maashina waan san baasee waan toonii meeqa ulfaatu san baasee akkasii bakka biraa kaahu maashina akkasii itti hojjetanii haaratti jechuudha akkasii buqsanii bakka biraa kaahuu fi akka hambaan seenaa sun hin diigamne akka addunyaatti illee agas takka eegama hambaan ni beeyna garuu biyyi keenya sun ofii isiitiif iyyuu akkam turte waa'een hambaaleen amma gartee goototaaf godhamu kunneen gootonni kun maal irratti gootamaatiin turan alagaa fi ummata isaanii haga xaaliyaanitti cakkancasan caala Itoophiyaanii Oromootti cakkanaatiin turte sabaaf sablamootatti amantitti cakkanaatiin turte ummata irratti cakkana ummata irratti cakkanaa turte haga ammaatitti jechuu barbaade nuuf homaa hiika hin qabu garaa biraatiin akkaataa isaan itti yaadan kanarratti illee homaa isaaniin falmii hin qabnu ammoo nuuf hiika maallee hin qabu akkuma gartee xurumbaadhaan afuufanii saaksi ta'uu gartee qeerroon tokko nu agarsiisan kan an akkasumatti fudhadha jechuun haga sunda waan faarsaniitiin lafa dhiitanii hinjifannoo Adwaa misooma godhanii waan nyaatamee dhugamu godhanii osoo ummanni keenya beela osoo ummanni keenya dhumaa jiru osoo nageenni hin jirre amma jechuudha akkasitti haga ibsan maraa miti jechuudha kanaafiyyuu har'a kana fakkaata ka waa'een Adwaadhaa jechuudha waan hinjifannoo Adwaadhaa akkasitti Itoophiyaan duri marraa as Oromooyte amma booda ka gabroomne jedheetiin boohuu qabu tarii yoo warra biraa taate malee Oromoon maaliifi Ufi gootota isaatu kun akkanatti ka waggaa 100 fi meeqa duraa siidaa dhaabeefiti jira kana booda Oromoon boo'icha keessaa bahuu qabaa jechuudha maaliif gootota isaatu siidaa dhaabeef ka waggaa 100 fi 30 duraa waggaa 100 fi 27 duraa dhaabeefii jira kana booda Oromoon hinjifannoo isaa kana leellisuu malee hinjifannoo nugusoota kan Minilikii fi kan Haile Sillaasee kan
Koofiyyaa isaa biyya deebisanii fi areeda isaatii fi rifeensa isaa biyyatti deebisanii saneen akkasuma gartee kan Haayile Sillaasee kan xiyyaara isaa biyya deebisaniif intala isaa kanuma hafarsuu fi kana faarsuu malee amma booda Oromoon waa'ee ani gabroomee ture ani du'eetiin ture ani gartee akkas biyya kiyya gartee afaan kiyya dhiibamee ture aadaan kiyya dhiibamee ture gartee ani namummaan irraa mulqamee gabra taheetiin na gurguraatiin turan kajeeru san irraa gara hinjifannootiitti tarkaanfateeti jira jechuudha. Kanumaadha wanni taa'ame Arabduu Abduu Mubaarak biraayee hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan haa tura.